yeroo sanitti muslimtoota wajjin wal mormuu akkamii nama mazaa gochaa turtee jedhan namni hundi yeroo san si himataa zinnaa shinni himataa jedhan nama sumayyaalleen jedhuani akkuma tuu jettee zinnaa shinni himataa jedhanii akkam gochaa turti beekaa gootamuu ati usuma singariin akkasumatti kiristiyaanummaa mata dhugaa sitti fakkaate akkas goota ayyee obboleewwan jinni faa jaari sin jinni wajjin haasoftanii jedhan jinni faa haasofsiiftee beektaati Ayyee yeroo jalqaba isin naannoo waggaa takkaaf ji'a akkas mormaa turre gonkuma islaamummaan dhugaadha jedhee hin mormine mikinaatu amantaan kun amantaa doongoraa jenneef waan ta'eef amantaan islaamaa kun illee jalqaba marrayyuu Muhammad irraa jalqabame jennee waan fudhanneef jecha yaani laddee keenyaa kan namaaf balu rakkuma kibbana yeroo sanitti yaani cufaan yoo malee maltunu hankatee walii gadhaamaana hablullahi ilmatiin haada amanamaa kan isa qabatee hin kufu taasumaa amantii ganamaa taliila qulqullu heeraaf seera isaa eeggataa kan bullu خالقا دبتي موتين أردف سما لم في سما لها يجتكم كوما دور سورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد ربين كينيا ورا خير دبتنا عتاسو ورا خير رجلاتي خير رتدو ربين وعتاسو ورا إيمان رتدو ربين وعتاسو أرى كان سمية وجين سجنتات قوسيلا كمنا سجنتا إملا سيلا جيشولا إني سنبودتو تايتو دور الرتي وني دعاء وشوفي برباچيسو حواسا كينيا كاني لكا غرغراتي كرا ورا شرور كيسيتو تاتين ورا همين يدلقون ورا شري ملوان براهم بيكنين وماتين جرو ربي نسان برهاد أبتو ربي نسان برهاد أبتو مسكينة بكونت ترور فما جرو الدنيا كان الرت ربي برهاد أبتو ساتي كانت الدنيا كان الرت ظالمني هدوماتي جرا سيني قالي وري همتو دلقو وري يكا دلقو هدوماتي جرا وري qulqulloota ta'an silaa akka malee dhumaa jiru keessattuu dubartii ijoollee namoonni xixiqqoon bakka hundatti ajjeefamaa jiranii addunyaan illee gara badiinsaa deemaa jirti fakkaata rabbiin keela zulmii jala nu haa baasu zaalima immoo rabbi haa qabu bakka jirtutti rabbiin miila jalaadha haa cabsu harka jarri ittiin sochootu rabbiin haa laamchessu ummata keenya immoo rabbiin bira nu haa dhaabbatu ka beela rabbiin nu haa nyaachisu ka dhukkubsate nu haa fayyisu kan ammas ammoo rakkateetiin jedhe rakkinne isaa keessaa rabbi haa baasu ka deeniin irra jirtu rabbiin deenii irraa kafaluu jenna isa kana akkana jenneetiin achi dabarra aguma fedhillee yoo taate silaa sagantaa akkanaadha kana saatii akkanaatti illee osoo hin ta'in silaa wanna gochuu inuma qabna ture laakiin wanni goonu hin jiru jechuudhaaf guyyaa har'aa irratti goone guyyaa har'aa kana ammoo obboleettii teenya isin hundi keessanuu ni beektan Sumayyaa Tasfaayiidhaa hin beektanii ana tuhu dubbiseeniiti sagantaa kana qabsiiseen sagantaan kunis imala isiidha ka da'awaadha kan jedhu haqiiqatan ammoo imala ofiidha ka da'awaadha himuuni imala isiidha gara islaamummaatitti jechuudha waan isin islaamummaa keessa qunnamtee akkamitti akka islaamummaatti dhufte durammaa akka turte isa kan haasofsiisuudhaaf sababni isaadha waa tokko lama tokkoffaadha namni fakkeenya irraa haa godhatuuf nama garii beektanii namni uumameef qofaa miti namni gariin nama afoo deemutu jira gariin kan duuba malee duratti hin deemnitu jira obboleettii teenya Sumayyaan ammoo alhamdulillah rabbil aalamiin ijoollee islaamummaa qabatanii gad dhaabbatan keessaa tokko jenneetii yaanna rabbi bira subhaanahu wa ta'aalaa waan isiin taate rabbumatu beeka nuti ammoo akkasuma jechuutti yaanna kun ammoo shari'aa keessatti waan jiru jechuudhaaf jedha rabbiin ammallee isii gadaa dhaabu haga xumuraatitti illee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kaatimaa isii tolchee warra jannata seenu rabbi isii haa taasisu isii irraa barachuudhaaf imala isii irraa barachuudhaaf jecha guyyaa irraa asitti dhufnee azziraa jechuu lammaffaadha ammoo namoonni gariin beektanii ijoolleen islaamummatti dhufan gariin isaaniidha kan islaamummatti erga dhufaniin booda sababa rakkoon garagaraa irra ga'uuf jecha yookaan maatii dhabuu yookaan abbaa warraa dhabuu uumaman jedhaniiti sababa kanaaf jecha kanii akka tasaadhaa ta'eetiin uf duuba deebinaa akkas taana jedhanii yaadan jiraachuun ni mala
warroonni akkas jedhanii yaadan jiraachuu ni mala. Isa kanaaf gorsa akkamiidha akka qabdu isima haasofsiifna. Har'a ammoo ani abbaa haasawaatii miti. Abbaan haasawaa isiidha. Ani gaafataadha mee akkasumatti wanna jedha. Sadarkaa tokkoffaa irratti mee Sumayyaan duraan osoo islaamummaan qabatin dura akkam turte jechuun gaafachuu barbaada. Itti fufi Sumayyaa osoo islaamummaatti hin dhufin dura nama akkamiidha turte. Ani hin beekulleedha yeroo san waan ta'eef jecha akkanumatti ani wajjin bara. Yalla. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duraan dursee assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbi guyyaa kanaan nu gahe fi sa'aatii kanaan nu gahe jalqaba irratti ani maqaan kiyyaa Zinnaashin jedhama. Iddoon dhaloota koos godina Arsii Bahadhaa. Duraanitti Zinnaashin ture. Ammatti immoo Sumayyaadha. Yeroo san keessatti akkuma beekamu Zinnaashin waa Zinnaashirraa hin dubbadha waan ta'eef jecha I think naannoo gaa arfeen har'aati tasfiira Sheekh Muhammad Rashiididha kan nuti fayyadamnu quraana buufannee appilikeeshinii afaan Oromooti kan qabnudha waan ta'eef jecha yeroo sanitti nama jallaan ture. Alhamdulillah rabbil alamin amma rabbiin na qajeelche. Sababbiin ani nama jallaatti turellee islaamummaa ilaalcha nuti qabnuuf kuni kara dogongoraa waan ta'eef jecha islaamonni warroota nama ajjeesan jennee shororkeessadha jennee amantaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fideedha jennee waan fudhanneef jecha akka naannoo itti guddanneettis dubbisnee osoo hin taane dhageenye akkaataa itti guddanneedha waan ta'eef akka naannoo keenyatti amantaa kiristaanummaa immoo waa hubannee osoo hin taane yeroo san kan keessa turre kanuma maatiin keenya fi qeesonni nuun jedhanidha kan nuti qabannee irratti dhaabbannee deemne. Yeroo san keessatti garuu amantaa saniif waan macaafa yeroo baay'ee bananii nun dubbisnee fi waan macaafarra jiru waan nun barsiifneef jecha amantaa san keessatti kanuma nuun jedhanii qabannee jibba islaamummaadhaaf qabna ture. Alhamdulillah nama jallaan ture nama yeroo jalqabaatiif islaaman taa'u osoo hin taane islaamtotaan kiristaanan godha jedhee yaade tasfiira san buufadhee kanan dubbisuu eegaleedha jechuudha. Sababbiin ani itti dubbisuu eegalellee waa tokkodha. Garee telegiraamaa unet la hullu ka jedhu wayittuu gareen sun hanga ammaatillee ni jira afaan amaariffaatiin jira. Garee san irratti intala wayittuu biyya keenya keessa islaamummaa qabateet osoo isheedhaan gara kiristaanummaatti waamaa jiru isheen nama islaamofteedha. Isheen sun garee sanitti na dabarsite unet la hullu ka jedhu san keessatti jechuudha. Sabab isaan kanan eegale jechuudha quraana dubbisuu. Yeroo sammee muslimtoota fa'aa yeroo dhuftu mormaa turtee jiran ani sin dhaqqabne beektee weta eegatti islaamummaa qabatteen boodaani kan miidiyaarra dhufe yeroo sanitti muslimtoota wajjin wal mormuu akkamii fakkeenyaaf amma yeroo garii hin mormita jechuun dhagaha haqiiqattuu fi kiyyaan agarre hedduu nama azaa gochaa turtee jedhan namni hundi yeroo san si himataa Zinnaashin ni himataa jedhan nama Sumayyaalleen jedhuani akkuma tuu jettee Zinnaashin ni himataa jedhanii akkam turti beekaa gootamu ati osuma singariin akkasumatti kiristaanummaa mata dhugaa sitti fakkaate akkas goota. Yeroo jalqaba I think naannoo waggaa takkaaf ji'a akkas mormaa turre gonkuma islaamummaan dhugaadha jedhee hin mormine. Miknaatum amantaan kun amantaa dogongoraa jenneef waan ta'eef amantaan islaamaa kun illee jalqabumarra iyyuu Nabi Muhammad irraa jalqabame jennee waan fudhanneef jecha yaani labbee keenya kan namaaf balu rabbumatu siif bana yeroo sanitti yaani cufaadha. Yooma deebii ustaanni kunis gaafii wal fakkaataa gaafanne kanuma nuu deebise. Kana bira soodha sanuma nuu deebise. Deebiin ustaazotaa guutuun takkittuma taate takkittumallee yoo taate osoo ijaan arginu waliin mari'atan jennee fudhanna waan ta'eef jecha yaani intiniitii miti jechuudha. Dhugaan nuti fakkaatee beekaa mormaatii miti jechuudha. ايوه صحيح طيب قال لا ربيني بقى اسلام ما سيبكني واني قداني سني لكن قاب سنه وقانو تفكاتيتيني قاب سن مرمات الرجل تي مرمي ججبه جدن يرو سني اكا تيك توك يدي تافان اورومو راتك اكاسيدان دبر رجال يعني لين نكمني سينيغالي يرغسين اسلام ما كبتن بود ميديا ركنو طيب اسلام ما دورا يرغا كان تورتي مي gara islaamummaatti achi siquudhaaf yookaan ammoo islaamummaa keessa seenuudhaaf wanti si kakaase maalidha akkamitti islaamummaan qalbii kan kee qabatere gaaffii bareedduudha
jalqaba irratti islaamummaan kan qalbiiti yaa qabate macaafa makiyyatu deebi'ee gaafinatti uume jechuudha. Sababbiin isaallee macaafa gubbaa irratti waaqni biraan jira, Iyyasuus namaadha. Iyyasuus ergamaadha, eenyutu isa erge? Maariyaamiin waggaa 64 addunyaa kanarra jiraatte, Iyyasuus waggaa 33 jiraate. Iyyasuus dura Maariyaam turteerti waan ta'eef jechuudha. Kakuu moofaa keessatti jechumti Iyyasuus jedhamu iyyuu hin jiru jechuudha. Kakuu haarawaa keessatti Iyyasuus moggaafame. Yaa moggaafamoo malee inni ani waaqa jedhee hin moggaasne namatu ati waaqa jedheeni waan ta'eef jechuudha. Kanumaaf jecha iyyuu macaafuma ofii isaatii fi gaafii natti uume jechuudha. Mikinaatu fakkeenya yoo fudhanneen ta'e Waaqayyoon hin mul'atu jedha. Takkaffaa Qorontos keessatti illee Iyyasuus mul'ateetiin jira. Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti Iyyasuus gara waaqa koof gara waaqa keessanii jedha. Kanaafuu Iyyasuus ofii isaayyuu waaqayyoon qabaa jechuudha. Akka macaafatti ragaawwan hedduu kaasuu dandeenya. Waaqayyo Iyyasuus erge sun isa kamidha ka jedhu sammuu kiyyatti gaafii natti ta'e. Akkasumas Iyyasuus waggaa 33 Maariyaamiin waggaa 64 Maariyaamiin dura turte. Maariyaamii yoo eenyutu uume? Fakkeenya isiniin kun waggaa 30 yoo taatan ani waggaa 20 yoo nan ta'e isiniin kun na dura jirtanii jechuudha. Ani isin dura hin jiru. Kanumaafuu macaafuma ofii isaatii fi gaafii natti ta'e kara quraana dubbisuutti fi quraana hubatuutti kan na ergeeyyuu macaafuma ofii isaatii jechuudha. Namni kamiyyuu macaafa yoo sirrittiin hubate quraanni san dhibu waan ta'eef jechuudha. Eeywa. Akkana jechuun akka ati jechaa jirtutti yoo dogongoruu baadhee akka hubadheetti jechuudha. Macaafa keessatti Rabbiin tokkicha jedha, inni sun ijaan hin mul'atu jedha. Inni kun ammoo ijaan mul'atee jira. Dabalataan amma sammuu kakuu moofaa keessatti duraan Rabbiin jira. Yesuus wanni jedhamu maqaan kun hin jiru. Maqaan kun kakuu moofaa jechuun kakuu haaraa keessatti dhufee Rabbiin tokkichi ijaan hin mul'anne sun ka biraati. Inni kun ni ergame jedha macaafni. Kanaafuu isa kanatu iyyuu gaafii natti uume kan jedhudha. Sahii wallahi wama gaafii namatti uumu waan guddaa. Erga sana ammoo tayyib gaafii sitti uumame islaamummaatti dhufuudhaafoo wanni islaamummaa keessa si hawwate gaafsan asiin durallee xiqqoo si dhagaatullee dhagee jira. Qul huwallahu ahad Allahu samad ka jedhu kana faa waa'ee tokkichummaa rabbiidhaati. Maaltu mee sirriitti ka ofitti si butee akka islaamummaatti dhuftuuf kan si taasisedha. Tayyib gara kiristaanummaatiin shakkiin si seene gara kiristaanummaatiin Rabbiin tokkicha jedha. Macaafni tokkichi sun ijaan hin mul'atu jedha. Sun dhuguma. Macaafni akka jedheetiin dubbata. Islaamummaatti dhufuudhaaf wanni si hawwate qalbii kan keessi qabee gara islaamummaa kana si harkise maali? Hayyee jalqaba irratti akkuma isiniin jedhe macaafa keessaa yaa gaafii natti uumuu malee gaafii sana osoo hin gaafanne bira hin tarre abbootii amantaallee jechuudha. Yoo nan gaafadhe deebiin argadhu. Quraana irraa yoo nan gaafadhe deebii man argadha. Deebiin an argadhu immoo ustaaza 10 osoo hin gaafanne 10 wal fakkaataa naa deebisa. Qeesii fakkeenya walitti qabee osoo 10 gaafadhe takka umriin kee iccitii baruu sin geennee naan jaan. Takkaati damoo siif hin galuu naan jaan. Wantoota hedduu jira waan ta'eef jecha deebii achi keessaan arganne. Hanga jechuudha namoonni baay'een ni beekanii ustaaz Farhaanii fi qeesillee wal bira fidee qeesiin suni amanee garuu islaamummaan fudhanne fakkeenya waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macaafa keessa jiraachuusaa luba badhaasaa jedhamu ni beekama namni kamiyyuu jechuudha. Ustaaz Farhaanii walitti fidee ka'ee amaneera laan wantoota hedduu akkasumas Itoophiyaa jecha wada Egzaabeerti zaraggaalechi ka jedhullee kunni macaafa keessa wantoota hin jirre amananii jiran. Kanaaf abbootii amantaarraa macaafa keessaa deebii wannan dhabeef jecha gara quraanaa dubbisuun dhufe. Gaafan gara quraanaa dubbisuu dhufu jalqaba irratti wantumti onneeti yana seentayyuu Rabbiin tokkicha ta'u qul wallahu ahadidha jechuudha. Mikinaatu macaafa san keessallee Rabbii tokkotu jira. As keessallee Rabbii tokkotu jira. Nabi Isaan illee ergamaadha. Nabi Muhammad illee ergamaadha. Macaafa keessatti illee kana keessatti illee garuu jalqaba irratti suuraan jalqaba onneeti yaseente suuraa kanadha. Erga sanii dubbisuu fi hubachuu fi anilleen ofitti deebi'ee taragaagga'ee quraana kana hubachuutti goree jechuudha. Mikinaatu dura ija jibbaati nan dubbisaa ture. Haqni keessa jira jedhee hin yaanne. Erga haqa keessatti argachuu jalqabee suuteedhee yeroo ofiif kenne astawalee dubbisuu eegale. Amma fakkeenya namoota baay'ee waan argu miira keessa ka galan ija jibbaati waan dubbisaniif jechaadha. Waan jibbaati sammuun isaanii guutamee waan guddataniif jechaadha jechuudha. Eeywa. Alhamdulillah. Baga Rabbiin si milkeesse haqiiqatanii jechi kun jecha jajjabaadha. Sinii galee waa'ee qul huwallahu ahad Rabbiin tokkicha Allahin tokkicha Rabbiin tokkicha jechuutu iyyuu qalbiin tuqe jechuu waan jajjabaadha. Waanuma qalbatu haqiiqatti wanni isiin walitti qindeessitee akkana wanni isiin dubbatte kuni waan jajjabaadha sinii galee sadarkaa tokkoffaa irratti macaafa keessatti Rabbii tokkicha jira. Rabbiin tokkichi sun ammoo hin mul'atudha.
لما فادامو يسوع كريستوس كون ملتي جرا ارغما دا جدمه دبتمه جرا سنبودا نمو وتا غر قران دفتيتين جتو قران كيست قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد كل منطقي لسني غدي وان لوجيك دا كانوا ما قالوا دندور ربين توكيتشا اني اتهاج ومل اني نمتناجو دبلتاني ندل نلم نليدا ابا فاد لين قبو علم لين قبو هريال لين قبو ني سفكاتو تو كونجرو جچون كن وان سمونا مكان يوكيس جرو بقى ربي سبحانه وتعالى إذا كان سيهوبتشي الحمد لله جيب كل كله رجال جالر كل كله تبقى ربي سيجيد طيب أسمانو مي أسو أكاتا إسلام ما تكبت سانكيس أجواتشين أسواتشين ديرتيني يو مي يرو إسلام ما كبت حال يتكيس إسلام ما كبت كميدا مالفاتو سرة الفاتات توري قام ما تينا تو غير إسلام ما كبت شوتينا تو وني ست الفاتات رمالي غير إسلام ما كبت شوتيني dhugaa ta'uu kan koo amantiin tun dhugaa ta'uu sammuu tootti mee hubadhee ergan waan hundaa hubadheen ta'ee booda maaltu natti dhagahame yeroon kufurii irratti osoo shaadayyuu hin qabate yeroon ani kufurii irratti dabarsisantu natti dhagahame osoo umrii kana guutuu kufurii irratti dabarsuu baadhe har'a eessan jira ka jedhu takka lammaffaa irratti dammoo gochii fi dubbii fi wantootan ani jecha intiniitiin mormaa ture suni wantin an ergama keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam irra kijiba haayisuni wantin quraana irra kijiba haayisuni waan sun sammuuti ya keessatti madaa hedduu taate yeroo saniif garuu rabbi waan darbe hunda namaaf dhiisa anaaf garuu keessa kootitti baay'ee madaa natti ta'e tokkoffaa waan kun ulfaataa natti ta'e jechuudha lammaffaa irratti dammoo namni erga islaamummaatti dhufe waa hedduudhaan qorama garuu immoo namni tokko erga hamane lubbuu ofiiyyuu ni laata ምክንያቱም erga haqaan amane erga ittoof kenne erga rabbiif butame lubbuu ofiiyyuu ni laata garuu keessattuu warra miidiyaa yookaan dammoo gaafa ati islaama taate kiristaana taate islaamummaa fudhattu hiriyaa si gateef waan qabdu abdeedhaaf yookaan dammoo maatiin kan kenna nutti kaaniidhaaf waan kun islaamummaarraa nama deebisu garuu gara maatiitiin baay'een dararan miidiyaa kanarratti wantuma argitanidha warri miidiyaadha waanan godhullee waanan bulchullee na wajjin illee qabrii hin seen garuu gara maatiitiin ulfaataa ture yeroo san keessattuu gara haadha kiyyaatiin jechuudha baay'ee ulfaataa ture waa hedduu asirratti hin dubbatanii rabbiinis garuu waan hundaa dabarsee namni kamiyyuu yoo kofalu gammachuu hunda qabaatee miti gammachuu hima qaba ምክንያቱም ከዱራን ነማፍ ሱጁዳ ቱረ ሱኒ ረቢ ፈን ሱጁደ ዋን ተይፍ ከን ዱራን ደሞ እርገማ ረቢ ከደቻ ቱረ አማ ረቢን ከረደ ረቢ ፈርገማ ረቢ ለን አርገደ ኢየሱስ ለን ሐቃነን አመነ ዋን ተይፍ ዱራን ኪጂባናን ይተመነ ምክንያቱም ዋቀደን ይተመነ ዋንተ ሱንደ ጎንጎራ ኪጂባ ደለ ዋን ተይፍንና ዋቀቢቲ ነማል ኔማ ጉዳን እስላሙማ በሬዱ ከናፍ እርገማን ቀባ ቁርአንን ቀባ ረቢን ቀባ ዋን ተይፍ ዋን ደገ ጀዳሙ ሂንጅሩ ገሩ ደሞ dararaan ima jirti dararaan sun immoo kan amantaa tana keessa nama baasuu miti haraayyuu nama jabeessa waan ta'eef yoo gaafa nuti jabaanne maatiin kan kennallee jabina kenna san laalanii amantaa tana qorachuutti seenanii waan ta'eef jechuudha namoonni baay'eellee jabina kenna san yoo laalani amantaa kenna san gad dhaabbachuu irratti yoo laalan afaaninis dubbachuu baanne gochaan agarsiisne haraayyuu daawaa dhalaan maatii kiyya afaan jiraadhee kayoon salaat intalti kun sila yeroo hundamaa salaatti naan jaan gochaaleen agarsiise malee afaan hin dubbanne jechuudha. Kanumaafiyyuu wantoota baay'ee jira wantoota saniif garuu islaamummaa keessa nama baasu jabina namaaf ta'a qormaanne jechuudha. أيوة وان قاري لا الحمد لله بقى ربي هند جل يوسف دبر حقيقة وان قاري أنا اللي نوما بيك وان قال سنتين قرمات ما تنتورته بقى كانت كسيجة شو بربادو جت وان تقصيد أنا ما في اللي بسون وقمانو أنا اللي وان تقطعكم بيكا واي maatii wal qabatee kan hiriyoota baay'ee beekuu baadhu maatii wajjin hedduu rakkachaatiin turte silaa waan dararaa jedhamu guutuu argaatiin turte wanna hundaatu irra gaatiin ture yeroo san keessatti musiibaan situ iteessu yookaan ammoo rakkoon garagaraadhaan namni sitti wacee kuun achiin sitti dhufaa kuun achiin maal jedhaa wantoonni dubbatame sun guutuun isaadha islaamummaa irratti si jabeesse moo xiqqoodhaa siraasuudhaaf kajeele yeroo jalqabaadhaa san. Ani sakanduma takkaayyuu gochi namaa islaamummaa irraa guyyaa tokko shakkisnatti uume irraa sina deebisee hin beeku sababbiinsa ibiddaan argee amma ifaan arge waan ta'eef jechuudha dura ibiddaaf dukkana keessan ture amma ifa keessan jira waan ta'eef takka lammaffaa irratti immoo wanti akka malee irratti na jabeesse tokko maal ture
gaafanani jalqaba rabbitti namanu alqasan bilbilani haadha kootti isheen araasii deessee jirtu intalti keessan dhiiraaf jecha islaama taateen haati koo dhukkubsatte haala ulfaatarra turte yeroo sanaan gaadaama hospitaala gulukoosiidhaan turre kan isheen turte waa hedduu jira sa'aatii san keessatti ana ammoo barii gaafa shaada qabadhee barii sanarra bilbilanii haati kee duute naan jedhan ila bakka kanatti maaltu ulfaataa ture osoo yeroo kaan haati kee duute kan naan jedhan ta'e uffata gatee karaarra deemuun oolu garuu gaafsanii salaatuun beeku wallaahi ምክንያቱም ባሪሰናን አከነን ንሻዳ ቀበል መስገጃ ፍረዴ ተነን ዝም ጀዴ መስገጃ ረታኤትን ያ ረቢ ዮ ዱጋን ሲት ያመኔ ከራ ከነረት ነቀጀልችቴ ከራንኩ ዮ ዱጋቴ ሃደቲ የነራን ፍረት እንጂ ዱዋይን ጉያ ሰኒሱን አናፍ ጀቢነ ታል አከ ሰላት ረትስ አከነ መንታ ከነረትስ ጀባድ ነገር እና keessattuu gara haadha kootiin baay'eedhaan kanan qormaatan. Aywa. Ayye isa kana wal qabateeti waan tokko waan na ajaa'ibsiisee jiraan akka kiyyatti waan na ajaa'ibsiisee jira yeroo tokko nuti illee himteetiin turte osoo haati kan kee akkasitti dhukkubsattuuhu sila namni olii gammee kumii jechuudha miti alhamdulillah rabbiin gasi dhaabee agana saati kanan si gahe gaafsan zamzamaan isaan yaalu turte zamzamaan isaan yaalu turte zamzamaan afidaayatte fikraan kun yaanni kun akkam si keessa dhufe jechuun sila namni kun ijoolleen gariin beekte gaafa ilkaan dhukkubuyyuu ilkaan bakka tanan dhiiguyyuu ijoolleen gariin kun yesuus hin gannee jennaan yesuus bakka tanan dhiigsaa jiran jedhan beekte gaafa ilkaan bakka tanan dhukkubu akka tasaa ilkaan ni dhiigame yeroo takka yesuus bakka tanan dhiigsaa jira jedhan yoo rifeensi takka buqqulleen yesuustu buqaasu jira nurraa isa gannee jennaan amma isaa waaqa jechuu dinnee jennaan yesuustu buqaasu jira jedhan gaafa garaan illee biqishu wayiidhaa nama babaasu waan hin taane nyaataniifaa gaafa garaan nama babaasullee beektee yesuustu garaa keessaa nu akkasii sochoosuu jira nuti isa gannee jirnaan jedhan ni beektee tayyib ati mee gaafsan reefuyyuu islaamatti dhuftee wanni hagam mana ajaa'ibsiisee sammuu kiyya keessan badin isa sanii isinii galee wallahi haqiiqatan dhufumaaf jedhaa bara wanni sammuu kiyya keessan badin gaafsan isa san isitti illee nimni arruma kana dubbachuu kiyyaanii wanni sammuu kiyya keessan badin isa san yaqiina namni kan muslimaatu saati kanatti namni qorichaa fi homaa homatti fiiga isinii gale haadha tiyya zamzamaa yaalaa jettee nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam zamzamni nama niyyatee wanna jedheef nama dhugee fi isaa fi fayyaadha waan jedhaniif jecha zamzama naa fidaa jettee akkasitti wanna jettee turte ammas ammoo fayyan jettee illee nutti himtee turte yeroo san mee isa kana maal jetta mee isa kana irratti waa dubbadhume akkamitti qalbii keessa sii dhufe dabalataan ammas ammoo zamzamaan akkamitti rabbiin subhaanahu wa ta'ala sii fayyise isa kana mee dubbadhu. Dhugaa dubbachuuf jalqabuma irrattuu niyyaa tolaadha rabbiin akkuman sila isiniin jedhee salaata san gaafan salaatu nan niyyadhe malee salaata irraan beeku niyyaadhuman tole. ammallee gaafa sanillee inni jedhe keessa kootti innaa zamzama biyyarraa argachuu hin dandeenye kanumaaf zamzama imraan xaayiri suudi arabiyaadhaa gara biyyaatti naagashanii ishii dammoo bishaan zamzamaatiin jenneeni viitaamina jedheeni wanta akka waan bareedatti naqamee ka'ee viitaamina fayyadami jedheeni akkasitti fayyadamte akkana jedhi fayyadame akka namus hin agarreen jedheeni waan san jetteetuma fayyadamte wannan jedheessani wallaahi alhamdulillah rabbil alamin niyyaa toluun suni anaaf tola naaf oole haati kee baay'ee mataa dhukkubsatti turte sababa sanirraan kan wal qabate islaamummaa fudhachuu goorraallee wal qabate dhibeen kun kan ka'e namoonni baay'een ni beeka bishaan zamzamaa san ni fayyadamte gaafa jettu aboo viitaaminni sun ammallee yoo jiraate namatti naa ergi nama gara na dhufutti naan jette maaliif ennaan anillee fayyeera yoo mallee ijoollee mataa dhukkube mana keessatti bareedduudha naa ergi nama gara na dhufutti naan jette tole siifan ergan jedheen inna akkasitti naa fayyitee niyyadhee dhuman bakka waan rabbiin jedhe hunduyyuu ima ta'a. Viitaamin ajaa'ibaati. Wallahi viitaamin ajaa'ibaati. Jechuun viitaamin ajaa'ibaati nuyyuu ka nu erguu qabdu garuu nu bira jira alhamdulillah madiinaan jira. Warri makkaatiif madiinaa inuma jira. Warri kun wanni erguun barbaachisaadha malee. Haqiiqatti ani wanni bakka tanatti na ajaa'ibsiisanii gadee gaafsan hin dubbanne illeedhaani. Akkana zamzama nuuf ergaa homaa akkana jettee dubbattee jennaan na ajaa'ibsiise.
reefu islaamummaatti dhuftee akkamitti hagana hunda yaqiina goote ergasani ammoo zamzama na ergaa jettee zamzama rabbiin subhaanahu wa ta'ala maatii isiidhaa isii fayyise. Namni islaamummaa keessa jiru iyyuu gariin isaa beektee kan Makkaa taa'ee Madiinaa taa'eeti dhibee himatu baay'ee jira kan niyyateeti waan hin jenne jechuudha. Haqiiqatti nabiin rabbiidha alayhi salaam bishaan zamzamaadhaa lima shuriba lahu jaa wama dhugameef ta'a jaanii namni fayyaa itti niyyatillee yoo beekumsa itti niyyatillee akkasuma akkuma al-Haafidh al-Dhahabiin jaanii al-Haafidh al-Dhahabii jaaniin isaan nama aalima guddaadha isaan iyyuu gaafa wannaa dhugan al-Haafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala akka Imaamu al-Dhahabiidha na godhi jedhee niyyadhee dhugee jaa nama guddaa ta'aniitiin argaman. Tayyib isa kana wajjidduudhaanii waan na ajaa'ibsiiseef kaasee mee akka ati yaaddutti rakkoon gurguddaa yoo namarra qubate rakkoon kuni jibba rabbiiti jettamoo fakkeenyaaf amma rabbiin wayita islaamummaatti awwala dhuftu si qormaata. Nullee numa qormaata warra islaamummaa keessa ture kanallee. Akka ati yaaddutti jechuudha yookaan qormaata dabartee keessa akka ati barteetti rakkoo garaagaraa keessa dabartee keessa wanni ati barte qormaatamuun kun yookaan ammoo rakkoo garaagaraa arguun kuni qormaata rabbiin amantii kan keessa ilaaluudhaaf jecha akkasi godhuudha jettamoo rabbiin si jibbeeti yookaan akka ijoolleen gariin jettutu yesuustu akkas nama goggodha jetteetiin yaadda mee isa kan. Ayyee fakkeenya wayii yoo isin kaase yeroo baay'ee maatiin keenya gaafa nu guddisanii nu tumanii nu guddisan abbaan keenya gaafa nu rukutaa nu guddisu nu jubbeetii miti akka nuti qajeellee gorfamnee ittiin bulluuf jecha waan ta'eef rabbiin illee nama jaalatu tokko nama isaa tokko sabirii isaa laaluudhaaf jecha ima qora. Kanaaf dammoo nama jabaan qormaata sayyoo kan taru ta'e guyyaa boruu itti milkaa'a. Qormaataan booda milkiitu jira waan ta'eef rabbiin nama jaalatu qora. Garuu dammoo qormaata san namni dadhabe. Iyyesuus waan tokko gochuu hin danda'u. Iyyesuus ajjeesuus hin danda'u. Iyyesuus qormaata san namatti fiduu hin danda'u. Itti fakkeessan durumayyuu islaamummaan tun qalbii isaaniirraa waa hubatanii laalanii hin amanne waan ta'eef jecha malee rabbiin nama jibbeetii miti rabbiin nama jaalatu qajeelcha nama jaalatu qormaata waan ta'eef waan nan garuu irratti sabrii godhachuudha rabbiin sabrii godhadhaadhe waan ta'eef jechuudha obsa nama barbaachisa. Aywa alhamdulillah jawaaba gaariidha wallahi deebii bareedduudha sababni isaadha beektanii nabiin rabbiidha alayhi salaatu wassalaam itti dubbatan ashaddu nnaasi balaa'an al-anbiyaa fal-amthal jedhan irra caalaa kan qormaatamu nabiyyoota isaan fakkaatu ammas ka isaan fakkaatu jedhan akkuma nabiyyii fakkaachaa deemtuun qormaan isitti baay'ataatiin deemu. Nabi Allah Ayyub alayhi salam gara waggaa 7 dhukkubsate. Nabi Allah Ibrahim alayhi salam ibidda keessa darbame. Nabi Allah Musa alayhi salam bahara bu'uudhaaf deeme. Laal bahara keessa darbamee akkasuma bahara bu'uudhaaf uummata guutuu qabatee itti qajeele. Amma samu Nabi Allah Yusuf alayhi salam zulmiidha waggaa 7 guutuu hidhame. Amma zamana kana keessa beektee yoo ji'a tokko nama rabbiin akka hidhamu godheetiin jedhe rabbiin na jibbee rabbiin maal naa godhee beekaa jedha namni. Nabi Allah Yusuf alayhi salam zulmiidhaan osoo waa tokko hin balleessin sababaa tokko malee waggaa 7 guutuu hidhame. Nabiyyiin Muhammad alayhi salatu wassalam biyyaa baafamanii summii nyaachifamanii biyyaa dhaqee isaanii keessaa buqqifamanii jiran. Sahaabonni isaaniidha guutuun Nabi Allah Zakariyaan alayhi salam osoo jiru qixxeetti addaan dhoofame. Nabi Allah Yahyaan alayhi salam ni ajjeefame. Nabi Allah Iisaan alayhi salam rakkoon garaagaraa ragaatiin ture. Nabiyyoonni kamiyyuu kan hin qormaatamne hin jiru. Nabi Allah Nuh alayhi salam karaa dubartii isaatiin qormaatamaatiin ture. Dubartiin isaadha mana isaatiin qormaatamaa ture. Luut alayhi salam qormaatamaa ture. Ummata isaatiin rakkisaanii turan. Nabi Allah Nuhin alayhi salam rukutaa turan. Rabbiin jibbee nama qormaatu jaalatee nama qormaatu. Qormaanni karaa rabbiiti subhaanahu wa ta'ala baga rabbiin keessa qormaata san keessa si dabarse ammas yaa dabarsu qormaata fuuldura dhufu siin jedha. Tayyib mee kan biraa dhagaafiin biraa kana hin qabu islaamummaa kana jechuudha. Islaamummaa kana osoo jiruu duniyaa wayitiin beqa jijjiiradhu siin jedhani fakkeenyaaf amma jiruu duniyaa wayidhaa sii kennanii waan jiruu duniyaa keessatti haa ta'u aangoo haa ta'u maal haa ta'uti siyyuu miti akkuma walii galaatti haa dubbannuyyuu. Islaamummaa kana aangoo duniyaatiin ni jijjiirama akka yaaddutti waan aangoo duniyaatiin jijjiiramu gariin kunoo ijoolleen beeytee yoo abbaa manaadhaa akka tasaa ishii jechuu fidite yeroo garii kan itti yaaddaantu jira kunillee ka waan biraa jedhutu jira yoo jiru birrii 100 takkaafaa ka islaamummaa kana osoo galeefii jiru dhiisanii taa'antu jira gariin immoo osoo islaamummaan galeefii jiru haadhaaf abbaa kiyyatu naan lola jedhee lola qofa sodaatu jira waan jiruu duniyaa irra jiru kana wajjin walitti madaala islaamummaan.
Islaamummaan akkuma waliigalaatittu madaallii hin qabu. Namni takka jireenya addunyaa kanaa qarshii 100 takka 200 akaawuntii maatiitti irraa qabaateef jecha islaamummaa keessaa bahuu miti. Dhiira kaleessa jireenya keenya keessa seenee deemeef jecha islaamummaan keessaa nama bahuu miti. Islaamummaan kun osoo waan tokko dhufee lubbuu teenya tana kadabarsinee itti laannuudha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko haadha kan caalu hin jiru addunyaa kanarratti. Waan biraat irratti haadha ofiitiif sabrii ni qabaatan haadha abbaa ofiitiif garuu bakka islaamummaatti bu'aniif bakka quraana rabbiitti bu'aniiftu haadhuma ofiiyyuu hin dhiisani jechuudha. Namni haqa rabbiitti amane jechuudha. Miknaatum madaallii hin qabu. Qabeenya addunyaa kanaan irraallee ittiin jijjiiramuu hin dandeettu. Islaamummaan kan qarshiin bitamu miti. Miknaatum kan charchii keessatti argatan osoo hin taane islaamummaa kana karabbiin keenya ofiisaatii jaalatee filatee nuuf laatedha. Namni kamiyyuu kan irratti dhalatudha. Kanaaf islaamummaan waa tokkoon jijjiiramuu hin danda'u. Haadhaaf abbaan keenya gaafa nuti duune qabrii sanaa nu keessa faana keessan seenan badii teenya san irraa haadhaaf abbaan keenya irraa hin gaafataman. Lubbuu teenya takkittii tana bichaadha jechuudha. Yoo gaarii hojjennee rabbittiin amanne jannataadha. Yoo tiin lakkii maatiidhaaf jecha islaamummaa keessaa baane isaanuma faana ibidda faana gubatanii jechuudha. Yoo hin qajeelle ta'e. Kanaaf islaamummaan waan ittiin madaalamu hin qabu. Namnis guyyaa baruu badii tan teennarraa irraa hin gaafatamu. Gaafa nuti boolloo keessa seenni namuu nu faana seen hunduu nu gateetuma deema mana ofiitti deebi'a. Nuti yoo badii keenyarraa irraa gaafatamna. Gaafa sa'i yoo nuti dhugaan rabbittiin amanne rabbiin kan fi filate jannata nuuf laata jechuudha. Yoo garuu maatii keenya jechaa fi qarshiidhaaf yookaan dhiiraaf jecha nuti kan duubatti deebinu taane yookaan ilmoon teenya kiristaana yookaan abbaan manaa keenya kiristaana ta'e yoo duubatti ka deebinu taane boruu ibiddumatti seennaa jechuudha. Kanaaf islaamummaa warri kanaanillee deebi'aa jirtan keessattuu islaamummaatti dhuftanii kaatanii nikaa godhatanii abbaa manaa keessan faana jiraattanii yoo inni amala isinitti jijjiirame isin kan amantan dhiira san osoo hin taane kan amantan rabbii tokkichaadha jechuudha. Nama kaleessa jireenya keenyatti seene osoo hin taane rabbii jalqabarraa nu uume kan nu jiraachisaa jiruuf kan boru nu jiraachisutti amanneerra waan ta'eef malee dhiiratti miti jechuudha. Kanumaafuu warroonni akkasiitillee yoo jiraattanii of yaadadhaa nafsiyaatan achumaanuu baga dubbatteeti yani waan yaadachiifte beektee yeroo hedduu yeroo ijoolleen islaamummaa qabattu shamarri yoo islaamummaa qabattu dhiiraaf jecha jedhanii yoo dhiirri islaamummaa qabatu immoo qarshiif jecha jedhanii kun amma kiristaana biratti beekamaadha. Yoo intalli islaamummaa qabattu dhiiraaf jecha qabattee jedhan yoo ammoo hayya ifa haqaadha hin seentan inshallah shahada jira jedhanii boodarra inshallah ni seentan. Yoo intalli shahadaa qabattu dhiiraaf jecha jedhaniin yoo dhiirri shahadaa qabatu ammoo wannaadhaaf jecha jedhanii eenyu kana qarshiidhaaf jecha jedhaniin. Sila wayita akkana jedhan kana dhiirri kiristaanummaa keessa hin jiruusa moo intalatu baay'atee dhiirarra caaleetiin intalli lafattaaf. Kiristaanummaa keessa. Namni tokko gaafa islaama ta'u yaa ustaaza dhiiraaf jecha miti kan islaama ta'u. Fakkeenyaan yoo nam furadhe gaafan islaamummaa furadhu hiriyaa dubartii kan islaamaan qabu hatta dhiira miti jechuudha. Mikinaatun jibban islaamaa qabuuf jecha namni islaamaa kun na jibba waan ta'eef jecha homtuu na bira hin jiru. Dumbuloota akkas kan naalaa ta'e hin jiru. Haaraa kanan itti dhabeechuu caala waan ta'eef jechuudha. Innaa birriis yoo ta'e warra namaaf kennu jira amantaa biraa keessatti amantaan birri bitamu jira. Islaamummaan garuu ofuma isaayyuu keessa kee qulqulleessanii rabbiif butamuu rabbiif masakamudha. Rabbii tokkicha amanuu malee kan birri namaaf kennu hin jiru. Yoo dhiiraaf dhufteedhamu dhiira isaaniitti irraa intiniidha. Mikinaatu kasurree deemnaa qumtaadhaan deemnaa rifeensa gallakkisnee deemnaa dhiira 10 cabbataa oolla waan ta'eef jecha dhiirri isaanii dilal jira asfaaltumarra taa'anii waan ta'eef jecha jechuudha. Kanaaf dhiirri keenya immoo gara nama dhufne adaba qabaa dubartummaa ta'uu kan keenyayyuu maalummaa dubartiiyyuu maanaa dubartiiyyuu ka beeknu yoo islaama taanedha sababbiinsa hajjabannee bareennee deemna dubartii hajjabattu takka yookaan immoo uffata ishee muluu uffattee deemtu takka kabaja qabdi nama wal jedhee hin laalu jechuudha. Garuu dammoo ka qullaa deemtuuf ka qumtaan deemtuu fi ka surreen deemtu moo hundumatu lakkafama caawashaa nama hundaate jechuudha. Dhiirri akka barbaadetti wajjiniin ooluudhaaf dammoo amantaa san keessatti mikinaatu kan karaatti sitti dhufe hunda hammattee dhungatta waan ta'eef jecha mikinaatu hajnabii ka jedhamu hin jiru. As keessatti dammoo yaani waa hundadha dubartummaa ta'uyyuu kan nuti irraa bareedu gaafa dubartii islaamaa taane qofaadha. Eenyummaa keenya kan barre yoo islaama taane qofaadha jechuudha shamarrummayyuu kennayyuu. Kanaaf namuyyuu islaamummaatti yoo dhufu dhiiraaf miti. Haraayyuu akkuma isaan jedhani islaamummaan isiniif mana hidhaadha nuun jedhani.
sababbiinsaa firiidamii dhiira cabbaxuu minaaminaa san hin qabu waan ta'eef garuu mana hidhaa osoo hin taane adabadha nu kabachiisa waan ta'eef jecha jechuudha. Bareedaadha. Isa kanarratti jechuun ani ufumaa kiyyaa cabsifadha asii galee yeroo amma deebiin reefunaa deebi'e malee. Weta isaan dhiiraaf jecha deemteedhaan ani ijoolleen baay'inaan islaamummaatti dhufanii fungaayyuu hin qabnu alhamdulillahi rabbil aalamiin tama funyaan qabdu qabna baay'ee isaaniidha. Ijoolleen islaamummaatti dhufanii ijoolleen fokkatullee hin garre akka mucayyoon takka jette maal jette isaa buskutii yoo maal jette isaa warri shaadaa qabatu biskutii nu jalaa guurattee ni fixan jette. Akka mucayyoon takka jette. Kanan jedhu yeroo kiristaanonni dubban dhiiraaf jecha deemteedhaan ani dhiirri kiristinaa keessa hin jiru hin beekne sababni isaa amma reefuun haa deebi'e dhiirri achitti hin fuudhu jechuudha callisee tumaanii ofirraa tataa'a bakka namni walqixa ta'e hunduu dhiira ta'eeti wal fakkaatee deema saba saniif jecha dhiiraaf hin tala yoo addaan wal laalan gaarii tayyib deebii bareedaadha. Dhiirrilleen surree godhata intalillee surree godhatte achitti dhiiraaf dubartii addaan wal laalanii wayita ijoolleen islaamaa dhuftu. Dhiiraaf jecha deemteedhaan dhiiraaf intalaa yoo addaan hin beekan jechuun kun deebii bareedaadha. Hayyaa haa ta'u kan biraadha ammoo ka duniyaallee akkuma tu jette duniyaa namni dhiiseetiin keessaa deema malee hedduun isaaniidha ijoolleen akkas dabalataan akkuma tu jette ijoolleen islaamummaatti dhufan hedduun isaaniidha hagammaa kana heerumin jiranii dabalataan ammas ammoo kan abbaa warraa qabdu kan abbaa warraa wajjin adda baatee islaamummaa qabattee jirti hedduun isaaniidha jiran tayyib gaarii. Bakka kanatti mee ijoolleen gariin beektee ka qalbiin isaaniidhaa kun gadi hin dhaabbannee jira. Kiristaanummaa irraa gara islaamummaan dhufanii shahaadaa ni qabatanii. Gaafa qabatan yoo rifeensi wayiillee bakka tanaa kana socho'e Yesuus na tuqu jira laataa jedhanii. Yoo funyaan kun xiqqishoo asiin hoosise Yesuus na tuqu jira laataan isa dhiisee jennaan jedhanii. Yoo asiin garaan kunillee dhukkube Yesuus bakka tanaa kana na gochuu jira laata jedhanii. Yoo luyitiillee xiqqishoo wayiidha luyitiin naman socho'ame akkana yoo luyitiillee hoosiftee jette Yesuus bakka tana ani isa waaqessuu dhiisee jennaan bakka tana sochoosuu jira miti jedha. Si galtee warra akkanaa kanaaf himee yoo akka tasaa akkuma jette yookaan heerumtee faat jirti abbaa warraa wajjin guyyaa tokko waldhabdi namni ima waldhaba abbaa warraa wajjin. Yeroo waldhabuu miti walxalaa kunuu jira abbaa warraa wajjin walgatuun jira kun waan jiru duniyaan. Gaafa waldhabaniitiin jedhanii Yesuusii waan ganeef akkana na godhee jedhan yoo fuulli daalachate akka tasaa Yesuusii waan ganeef akkana fuulli na daalachuu jira. Yoo akka tasaa mataan bu'aafate Yesuus akkana gochuu jira warra jedhu kanaaf. Mee maal dhaamtaaf? Waan qorra kanaaf maal dhaamtaaf mee dhaamsa kan kee? Jalqaba irratti maanumti laa ilaaha illallah tunu beeku irrattidha kan isheen hundooftu jechuudha. Amantaa Islaamaa kana jalqabuma irrattu osoo hin beekne yoo itti dhufani nama rakkisa. Sababbiinsaa keessa isaanii shakkiitu jira. Yoo rafanillee abjuu yoo argani Yesuustu natti dhufeedha waan ta'eef keessa isaanii waan shakkiin jiruuf jecha waan qalbii isaaniitiin hin amanneef jecha gidduurreeran islaamummaatti hin seenne kufrii keessaa isin ba'an gidduu keessa jiran jechuudha. Kara itti kufan wayii barbaadan xarafa sanirra dhaabbatanii isaan. Miknaatum osoo islaamummaatti seenanii salaata isaanii salaatanii ibaadaa ofii godhatanii rabbii ofii gabbaranii Yesuus ergamummaa isaatiin dhuguma dubbisanii itti amananii jennaanii shakkiin takkaayyuu isaan keessa hin jiru. Yookaan miiraan dhufanii shaadaa qabatan yookaan osoo hin beekne dhufanii shaadaa qabatan. Akkuma waliigalaatittuu wantan isiniin jedhu islaamummaan tuni akkuma rabbiin jalqaba suuraa iqraa buusee beekumsa irratti hundaa'ufti waan ta'eef jecha maanumti laa ilaaha illallah tunillee ilmi irratti hundoofti waan taateef jecha macaafa keessan qajeellotti dubbisaa ka'aati sanaan booda quraanatti tartanii jechuudha. Miknaatum yoo macaafa keessan cuunfitanii maalummaa macaafa kan keessanii yoo habartan ta'e waan takka shakkii isin keessatti hin uumu waan ta'eef quraanallee hubachuun illee salphaadha waan taateef jechaa jechuudha. Yoo waa'ee macaafadhaa sirriitti beekaa yoo waa'ee macaafaa hin beekne zim jedhaniituma nama laalanii yoo dhufanii waa'uma ta'anii yookaan namuma laalanii keessaa bahanii waan ta'eef jecha amantaan kennamu har'a seente namuufuu waan dabaltu har'a keessaa baate namuufuu waan hin hir'istu jechuudha. Sanumaadha amantaan bakkuma san jirti namaanis hin madaallamtu waan taateef jecha kanaaf dubbisaa hubadhaa yeroo san shakka keessaa baatanii jaalan isaanii. Waan gaariidha deebii bareedduudha. Akkasiin jettee dhaga'u jirtanii ati islaamummaa keessa seenuu fi
akka wannan jedhan eenyu kana tiisisatu jedhan mammaa kawii dhafidaasitti tiisisatu deemeeti muka guddaarra dhaabbatee jedhan isinii galee tiisifni muka guddaarra dhaabbatee jedhan wayita ka'uudhaaf jedhu tiisifni yaa muka ani ka'uu edaa akka hin kuufnee jedheen jedhan isinii galee ani ka'uu barbaada akka hin kuufnee jedhan deeme abboo akka tite nurra teesseyyuu sin arginee jedheen jedhan mukni jabeessa qaba deeme abboo akka nurra teesseyyuu duraa sin arginee jedheen jedhan akkasaniiti islaamummaa kana wama wanni irraa miidhu hin jiru waan guddaadha waan ta'eef jecha teessee baattee seentee baate kuni namni muslimaadha tokko kolleen kan waa kana xiinxalluyyuu hin jiru. Ati seentee baatee namni waan kana dubbatuyyuu hin jiru calliseettumaan hojii ofii oofachuu jira. Amma akkuma isiin jettee sumayyaan jettee islaamummaan osoo nabiyyoonni nabiyyoota rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyoota 18 dubbatee osoo nabiyyoonni kun guutuun isaaniituyyuu kafaranii ummata biraadhaa kan itti kafarreetti hojjetetti uummanna jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Isinii galaa miti isaa dhugaa jedhe. Osoo nabiyyoota gurguddaa kana dubbatee nabiyyi Allah Isaa illee keessa jiru osoo jarri kun itti kafartee ummata biraadhaatti wakkallaa jedha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala eenyurraayyuu hajaan qabu nabiyyoota gurguddaa warra rabbitti yaamu sanirraayyuu hajaan qabu. Kanaaf islaamummaan nama irratti hin ijaaramne ati ofii kan keetiif jiraatta ofii kan keetiif islaamummaa yoo dhiifte baddaa jechuudha. Islaamummaa waan haajaa sirraa qabu hin qabu. Abbaa nama tokko irratti ijaaramee hin jiru. Isa kana deebii bareedaadha ta'e. Mee ijoollee islaamummaatti seenuudhaaf deeman hedduu jira sii galtee warra gariin isaaniidha kanii haadhaaf abbaa sodaadhe jedhee taa'u jira. Haadhaaf abbaan mannaan jedhee taa'u jira. Gariin isaanii ammoo ka abbaa warraadhaa kan akkam godha jedhee bira taa'u jira. Gariin ammoo ka qarshii maal godha jedhee bira taa'u jira. Gariin ammoo mee islaamummaa kana qabadhuu hin qabadhu jedha halkan guutuu bulutu jira. Waan akkanaa kana ilaalaa. Eega islaamummaan ifa galtee fi ijoollee akkasitti islaamummaa qabachuudhaaf sila qalbiin isaanii isaan taatu garuu ammoo kan murteessuu hin dandeenye. Wanni ati dhaamtuuf maalidha? Ijoollee akkanaa akkamitti murteeffachuu danda'an? Akkamitti mee cinqaa kana guutuu keessaa osoo haadhaaf abbaan isaan lolu akkamitti islaamummaa qabachuu danda'an? Hayyee bakka kanatti anis nin beeka ijoollee kenna ijoollee hedduudha maatii sodaa yookaan abbaa manaa sodaa islaamummaa osoo fudhan mee maal nuuf dhaamtanaan jedhanii keessanis naan dubbatan ijoollee hedduu jira. Garuu ani wanni jedhuuni namni tokko islaamummaa miti haqa tokko yoo arge haqa san irratti du'a. Mikiraatum haqa sana namni tokko osoo haqa qabaate haqa nama sanii dabsee yoo kijiba irra kaaye gaarummaan qabu. Amantaan kunis erga haqa ta'uu beekanii islaamummaa tana fudhatanii waan dhufe hundaayyuu tagaafatuutu barbaachisaa jechuudha. Wanni hin dabarre hin jiru. Yoo nuti wanta guddaa akka gaaraatti ilaallu kana rabbiin salphaa godhee nu dabarsa waan ta'eef jecha yoo nuti haqaan qabanne kanumaafiyyuu obboloota kiyya warroonni islaamummaan haqa ta'uu bartaniitoo garuu maatii sodaattanii amantaan kana keessatti yoo rabbitti amantee rabbiif masakamtee waan rabbiin siin jedhe goote wallahi wanti ati dhabde hin jirtu waan hundaa argatte waan hundaayyuu qabeenya yoo itti dhabde haadhaaf abbaan keellee yeroo fi yoo sirraa fagaate islaamummaan ati qabatte sunuyyuu siif qabeenya caaludha jechuudha. Qabeenya nuti duniyaa kanarratti gannee biraani kunna. Miknaatum qabeenyi har'a osoo makiinaa mana waa hedduu qabaannee addunyaa kanarratti lubbuun teenya fuula rabbii adeemtu taate yoo islaamummaa hin qabaanne wallahi faayidaa hin qabu. Namni tokko garuu hiyyeessa ta'ee nama karaarra taa'ee caammaa qarabu ta'ee islaamummaa yoo qabaate hiyyeessi suni jannataan argata. Abbaa qabeenyaa taatee addunyaa kanarratti akka feete taate maatii kan kee sodaattee yookaan qarshii qabdu maatii harkaa qarshiin si finne situ qarshii fidee bara. Dhiira kaleessa heerumtellee bar rabbitu uume bar kanaaf rabbiin kan isa caalu silaachuu danda'a. Nama islaamaa namni ko gara sunnaa ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam rabbitti amaneetu gara saniin bultii godhate bultiin saallee ka duniyaa fi akhiraati yoo dhugaan itti amantee qabatte rabbitti dhiirrillee yoo rabbii si lafsee namni sun siif amane si jecha osoo hin taane yoo rabbitti dhugaa rabbitti amaneen ta'e jechuudha. Yoo si jecha amane gaafa ati dammoo duute deebi'ee kafara faayidaa hin qabu miknaatum sitti amane malee rabbitti miti waan ta'eef jechuudha. Kanumaafuu yoo dandeettani qalbii ta'an keessa islaamummaan jiraanan islaamummaa qabadhaa. Lammata immoo si wannan jedhu keessatti ijoollee teenya islaamummaatti dhufan
yeroo baay'ee namoonni hedduun islaamummaatti ni dhufan garuu oolmaa ta'e bareeffachuu qabnaa jechuudha. Namni tokko yoo ka'ee kaafira saayiba godhate namni saayiba siif ta'uu danda'u yoo islaama ta'e boru addunyaa kaafiratti wajjin milkoofta. Nama kiristaanaa tokko moo kaatee ta'u yoo saayiba godhatte guyyaa boruu itti waliin hin milkooftu waan taateef jechuudha. Takka lammaffaa irratti immoo addunyuma sana irrattuu kaafirri si dogongorsiisti. Namni takka saayiba ka godhattu kan quraana rabbii irratti si jabeessitu kan diin irratti si jabeessitu kan masgiida rabbii si wajjiniin ijaartu yoo diiniin kun quuqame tuqame kan quuqamtuufi kan amantaa kanarratti si jabeessituudha malee kan amantaa kanarraa si fageessitu saayiba godhachuun iyyuu hinumayyuu hin barbaachisu amantaarraa si balleessiti. Waa dhaqiso quraana qaree isin jetti waa deemi salaata isin jetti dubartiin kiristaana takka kaatee amma hiriyaa yoo godhatte jechuudha. Hatta dhiiraa miti dubartumayyuu yoo godhatte waa faayidaan qabu oolmaa keenya bareeffachuun nama islaama irratti bareedduudha. Ijoollee kiristaanaa jibbaa irraa fagaadhaa osoo hin taane kabaja jaalalli nama kiristaanaa nutiin jaalannu daangaa qaba waan ta'eef jechuudha. Nama takka qalbii keerraa kan jaalattu nama rabbiif ergamaa rabbiitti amaneedha. Namni kiristaanaa tokko osoo waan fee ta'e osoo hanga fee si jaalate hangaate kufrii sanitti deebitutti qalbii isaarraa sin jaalatu ni kijaba waan ta'eef garuu kufriitti si deebisuudhaaf bu'aa ce'ii baay'ee godha waan irra gahen beeka waan ta'eef jechuudha. Garuu nama akkasiitii miti. Yoo ejjennoo kee fi dhaabbata kee fi oolmaa kee tolfatte garuu barnoota kanarrattis ni jabaattaa beekumsa yoo godhatte namoota hedduu fakkeenya taate namoota hedduullee barsiisuu dandeessa jazaan keellee jannata ta'a waan ta'eef saayiba kan keessan sirreeffadhaadha oolmaa keessan sirreeffadhaadha isin jechuu barbaada. Waa barakat. Tayyib gara xumuraadha inshallah deemaatiin deemna yoo rabbi jedhe mee gaafii tokko ammas gaafii jajjaba sirra buusa. Gaafiin jajjabni maalidha jennaani eega islaamummaatti dhuftee jijjiiramni ati argite maal fa'aadha? Fakkeenyaaf kiristaanonni yeroo dubbatanii isin muslimtoonni sheexana fa'aa qabdanii hafuura hamaa qabdan jedhan. Eega islaamummaatti dhuftee hafuurri hamaan fa'aa sirra qubatee hafuura hamaa kana fa'aa si dannasiisee fa'aa beekaa yookaan si sirbisiisee fa'aa hafuura hamaa qabdan jedhan hafuura hamaatti si raffisaa isin kaasaa jedhanii. Hafuurri hamaan kun ka jarri jedhan kun si sirbisiisee yookaan waan wayii si goggodhee akkas beekaa takka. Lammaffadha yeroo garii beektee kiristaanonni yeroo dubbatanii isin muslimtoonni waaqa tolfamaa waaqessitan jedha dhakaa muka fa'aa waaqessitan jedhan. Akka islaamummaatti dhufte namni dhakaa muka waaqesse jedhee fasiyaame sitti himee si barsiise yookaan ammoo rabbii mul'atu wahiidhaa dhakaa wahiidhaa haa ta'uutii muka wahiidhaa haa ta'u waaqessi kasiin jedheetiin namni si gorse fa'aa. Islaamummaatti eega dhufteen booda mee islaamummaa kiristaanummaa irraa silaa jijjiirama xiqqoo silaa ni qabaa. Wanni ati argite maalidhame? Waan amma kiristaanonni dhansanii argitee jirta moo kiristaanonni akkanumaan haasawan jettee amanta? Okay. Kiristaanonni akkuma waliigalaatittu akkanumaan haasa'an. Sababbiin isaallee namni tokko islaamummaatti erga dhufe anama fakkeenya ergan islaama ta'e jijjiirama hedduun argadhe. Sababbiin isaa raahaa qalbii kiyyaan argadhe. Abdii boruu tan argadhe. Abdiin boruu kiyyoon keerii dalagadhe jannatadha waan ta'eef jechuudha. Islaamummaa keessatti Rabbii tokko qofaadha kanatti kadhattus kanatti amantus ergamtootas ergamummaa isaatti amanta nuti ergamtootatti yoo amannu kadhachuufi miti Rabbiitu erge jennee amanna waan ta'eef jechuudha. Ergamoota hundaayyuu Yesuus irraa eegalee kabaja guddaa qabna garuu isa gannuuf mukaafillee in sagannu islaama keessatti wanti sagadamuuf waan tokko iyyuu hin jiru qalbii takkaa yaa Rabbi jettee kadhatta. Yaa gorgisi akkana naa godhi yaa maarame akkana naa godhi yaa maali akkana naa godhi sun islaamummaa keessa hin jiru. Mukas dammoo san keessatti kan nuti waaqessaa turre. Addaan si kutaa jidduudhaan rabbiin suni makkaa jiraa jedhanii makkaa jiraa isaa rabbiin suni hin mul'ata waan dhakaawwayti makkaa jiraa jedhan. Lakki rabbiin waa kamittiyyuu hin fakkeeffamu nuti makkaa kan deemnu akkaan islaamaa shanaan guuttachuuf deemnaa jechuudha. Malee rabbiin achi hin jiru. Kaabattillee ka garagaru uummanni musliima hunduyyuu qiblaa keenyadha waan ta'eef jechaadha. Rabbiin illee kaabaa san akka zayyaru nu godhedha waan ta'eef jecha malee achi dhaqneetoo rabbii keenya ijaan arguuf yookaan ammoo rabbiin fakkii qabaatee fi miti jechuudha. Rabbiin nama faana hin jiraatu. Rabbiin hin nyaatu. Rabbiin hin dhugu. Rabbiin fakkii hin qabu. Waa'een hin fakkeeffamu. Kanumaafiyyuu Rabbiin keenya makkaas hin jiru kuni dogongora warri kiristaanadha itti fudhatudha jechuudha. Nuti islaama keessatti rabbiif masakamu rabbii tokkichaa butamu waan biraa gabbaruu dhiisu namni tokko yoo jidduu ofii fi jidduu rabbii waa tokko godhateeyyuu kadhate namni sun wantoota islaamummaa keessaa isa baasu godhatee raawwatee jechuudha. Miknaatum jidduu rabbii fi
jidduu kan keenya sulluma biraan godhan yookaan ammoo yaa ergamaa dhaqee rabbitti nu himan jennuun nuti ergamaan kadhannu akka amantaa biraa keessatti nu fakkeenna yoo fudhanne ergamtoota ni kadhatamu ergamtoonni akkamitti kadhatamas ni fakkaate yaa maarami ati yesuus walitti nu araarsidhanidha kan kadhatamu ni beekna batalaa ortodoksii keessatti hin jiru wanti sun garuu islaamummaa keessatti hin jiru ergamtoota akka ergamtoota tamannaa kitaabota rabbii rabbirraa bu'uutti tamannaa rabbiin tokkicha haqaan gabbaramaa ta'uu isaatti itti amanne salaannaaf sagannaaf kadhanna malee waan biraa hin jiru jechuudha. Alhamdulillah. Waan sheexanaati wal qabatee muslimtoonni isin digimtii hojjettan fa'aa jedhan. Garagalchii wandaatu jedhanii qacceetu bakka sangaayyee jedhanii garagalchii beetanii qaccee silaa bakka qacceen iyyitu sangaan bakka silaa sangaan iyyuu sangatu reebamaa mitire ufuma rukuttee ka'ee ufuma boosii jedhanii qacceen. Asana dhoftee kaatee bar ufuma iyyiti beektanii ufuma dhoftee ufuma rukuttee ramatni bidaa'ihaa wan sallati jedhani. Musliimoonni silamee ati digimtii dalagaa turte weta islaamummaa dhufte digimtii hojjettee jirta akka isaan jedhan digimtii hojjetafaa jedhan musliimni. Ati digimtii fa'aa hojjettee yookaan immoo hojjechiifatte. Lakki ustaaza amantii islaamaa keessattuu rabbii wanti harka irra caalaatti nu ajaje toohida tokkichummaa rabbiiti. Wanti harka irra caalaa jibbamaa ta'e rabbiin irraa nu dhoorge shirkiidha. Nuti immoo rabbitti waan sharraknu namni rabbittiin sharraku yookaan shirkii godhu islaamummaa keessaa iyyuu baay'ee rabbi waan biraa namaan ni isa garuu shirkiin ni ulfaatti hanga rabbitti deebitutti jechuudha. Namni shirkii islaamummaa keessatti dalagee islaam hin jedhamu ani ergan dhufee raahaan argadhee tarii yeroo baay'ee digimtii godhattee akkas bareeddee digimtii godhattee furdattee digimtii godhattee akkatti teetta waa hedduu jedhama isaa nin beeka garuu wanti sun islaamummaa keessa hin jiru qalbii yoo rabbitti amante raahaa argatta waan ta'eef jecha yoo raahaa argatte jiruun teellee ni milkoofte mikinaatu manni kee mana quraanaa ta'a waan ta'eef jechuudha. Cinqee ofirraa dhiista waan ta'eef jechuudha. Inni milkoofta malee wanti digimtii jedhamu hin jiru islaamummaa keessatti waan rabbiin akka malee jibbee irraa nu dhoorgedha waan ta'eef. Wanti irratti nu jabeessi toohida tokkichummaa rabbii akka jabeeffannuuf waan ta'eef. Alhamdulillah. Wallahi dhugaa kan keeti islaamummaa keessatti digimtii dalaguun akkuma ijoolleedhaaf ifuu fi islaamummaa keessatti rabbitti waa makutti aanee kan jiru digimtii dalaguudha. Nabi Rabbi alayhi salatu wa turba nama balleessitu eeggadha jedhanii san keessa rabbitti waa makuudha lammaffaa digimtii hojjechuudha jedhan. Digimtii namni hojjetu islaamummaa keessaa ba'a suuraa lammaffaa irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر سليمان عليه السلام digimtii jechuun falfala kan jedhamu yookaan ammoo sihrii jedhamu san. Nabi Allah Suleymaan kafarre shayaaxiina warra digimtii dalagan santu digimtii nama barsiisantu kafaree jedha. Islaamummaa keessatti digimtii dalaguun nama kafarsiisa. Digimtii dalaguun nama kafarsiisa. Islaamummaa keessatti digimtii hojjechuun hin jiru jechuudha. Dabalataan amma sammuu wama kana wal qabatee mee akka ijoolleen afiifa ta'uudhaaf jecha isaan beektee yeroo obboleewwan jinnii faajaanii beektee obboleewwan jinnii hayyee obboleewwan jinnii faajaanii isin jinnii wajjin haasoftanii jedhan jinnii haasofsiiftee beektaati. Okay, yeroo baay'ee obboloota jinnii jedhanii rabbiin sagaleen kee hin jiraa? Injira sabiyaa sabi. Fachi koo tokkitti yoo waan ta'e fideera isa kana sirreessa. Bismillah. Afura hawa seebe ta'uu noonu. Irraa haruu kutamu kaa. Hayyee. Itti buufe amma. Waan ta'e fideerraa na darbuudha beefacha waan ta'e sirreessumas taas. Maalidha? Ni dhaga'ama barbareechee dhaga'ama. Hayyee. Rabbiin quraana keessatti akkuma dubbate suuraa gaarii haranatti fakkaata. Namas ta'e jinnii kanan ani uume akkanaan gabbaranii fedha. Jinniinis kan rabbitti amanne musliimuma nutillee musliimtotti rabbittiin amanne isaanillee rabbittiin amananii jechuudha. Malee nuti amantaa musliima kiristaana keessatti yoo laallu jinnii fi sheexanni garaagarummaa isaayyuu hin beekan. Jinniin maal akka ta'e nuun jedhan malee irraa hin beekanii jechuudha. Sheexanillee maal akka ta'e irraa hin beekanii jechuudha.
jinni fi sheexana walumatti hin qabanidha kan isaan walitti gashallatanii dhufanii bahanii nu morman malee akka macaafatti yoo fudhanne jinni maal akka ta'e hin beekani sheexanni maal akka ta'e hin beekani jechuudha. Garuu dammoo nus ta'e jinnis ta'e kan rabbiin nu uume akka ibaadaa kun akka rabbiin keenya gabbarruufidha. Bas waan biraatiif miti jechuudha kan nuti uumame. Innaa akkasi. Maashaallah. Ayyee inshallah gara xumuraa deemee jira gaafii lama qofa si gaafadhe achi boodaani akka atilleen hin dadhabnee fi gaafiin tokko mee jechuun yeroo garii beektee yeroo islaamummaatti namni dhufu miiseejii garagaraatu ergama beektee shamarri takkaataatu dhiirri tokko haa ta'uti yeroo islaamummaa qabatu karaa garaa keessaatiin pheenxee 80 fi ortodoksii 50 faattu yeroo barbaade miiseejii namatti gadhiisa. Ijoolleen yeroo garii yeroo akkasii kana yeroo burjaajaantu jira. Isa kana mee ka pheenxee 80 fi ortodoksii 50dha kana kan hundi isaa namatti gabbee miiseejii mobaayila namaatiin guutee TikTok irraan achirraan bilbila wanna jedhu kana ijoolleen islaamummatti dhufan maal gochuu qaban isa kana? Bilbila miiseejii san haa dubbisan jettamoo duraahuu islaamummaa kiristinaa keessa baatanii dhuftaniiti sanin mil'atina jettammoo yookaan ammoo mee maal jettaan warra kanaan jechuudha. Miiseejii san ofirraa cufaa jettamu akkam godhaa jettaan. Isa kana dhaamsuma kan keeti. Hayyee bakka kanatti maaltu jira? Anarratti waan mudatame keessatti viidiyoo faa waraabaa boohaa natti ergani mikinaatu akka keessi kee araara'ee kufriitti deebi'uuf jecha jechuudha. Isaan kun miiseejii qofa miti gara kufriitti si deebisuudhaaf waa hedduu godhanii jechuudha. Kanaaf namni tokko yoo ka'eetiniin nam morma jedhe jalqaba irratti beekumsa irratti hunduufa. Aniin tun tokkichummaa rabbiin beeka malee nama quraana faadisa baradhe miti. Yoo namni tokko barachuu barbaade onlaayinii irratti amantaa lama wal bira qabanii ka barsiisanii barsiisota hedduu jira. Namoota akkasii yoo isin laayivii seentan sheer godhuudhaaf malee dhuunfaadhaan wanti irraa mormamu tokko hin jiru jechuudha yookaan wanti isaan barsiisan tokko hin jiru jechuudha. Yoo barachuu barbaadanii isiniin ni jirtan yookaan itti dammootiin keessa nama burjaajessuu ta'a waan ta'eef jecha namoota akkasiitirraa osoo fagaatamee bareedduudha. Barachuu barbaadan kinoo warroonni barsiisu. Fakkeenya akkatti illee gastee yoo seenu yeroo baay'ee ijoolleen kiristaanaa seenanii sumayyaa akkaatiin deebistuu fedhaa jedhan. Amantaa islaamaa keessatti osuma beekne iyyuu beekan keenya osoo jiru nuti jala hin dubbannu adaba qabna waan ta'eef isaan fakkeenya yoo fudhanne barsiisaa isaa taasisanii paasterii isaa teessisanii dubartiin 4-5 teettee wajji. Akkuma kanarratti islaamummaa keessatti garuu akhlaaqni akkasii hin jiru. Osoo barsiisonni keenya jiranu nuti jala hin dubbannu jechuudha. Barachuu yoo barbaadanii karaa hedduudhaan gaafii barbaadan yoo gaafatan akka barbaadaniitti sa'aatii hedduu kennanii fi deebi'uu ni danda'a waan ta'eef isaan kaayyoon isaanii dhugaatti nama deebisuu osoo hin taane nama burjaajessuudha durumaanuyyuu jechuudha. Kanaaf warroota akkasii irraa yoo dhaabbatan gaarummaa irra qabaa jechuudha. Garuu immoo yoo barachuu barbaaddan warri akkasii ammallee yoo jirtan ta'e sa'a 24 ustaazonni kennanii jiranii yeroo barbaadanitti isin barsiisuu ni danda'an jechuudha. Ijoollee amantaatti dhufte gadi bu'iinsa akkasitti hin beekanii ganaa barachaa jiran takka lama jedhanii waan ta'eef jecha jechuudha. Gaariidha. Isa kana kam xumuraadha ammoo mee yeroo garii beektee ani waan na jaabsu tokko jira. Sani achumaan dabarsitaa fi ijoolleen gariin umrii waggaa 20 waggaa 20 wayi yookaan 10 wayi naannoo san kiristinaa keessatti erga xumuriin booda islaamummaa qabatan. Erga islaamummaa qabataniin booda ijoolleen duraan namni ijaanuu laaluu hin dandeenye paasterii fi qeesiin jala ka'aa san booda ijoolleen jala ka'atii erga islaamummaa seeneen booda namni kiristaanummaa qorachuu jalqaba. Jechuun sila namni beektee waan keessaa bahe hammeenya isaatiif keessaa bahe mitiiree waan keessaa bahe hammeenyaaf keessaa bahe waan hamaadha waan hin taane jedhee keessaa bahe. Malee waan gaarii osoo jedhu dhiisee keessaa hin bahu. Islaamummaa wayita qabatan kiristaanummaan sirrii miti jedhee waakkatee keessaa baha. Erga ammoo islaamummaa qabate sila wanni inni barachuu qabu maalidha? Amantii islaamaati moo amantii kiristaanaati? Amantii islaamaati sila. Warra kana faatu jira. Mee warra kana maal dhaamtaa? Sila kiristaanummaa dhiisee keessaa bahe hamaadha jedhee erga islaamummaa dhufe ammoo kiristinaa barachuu jechuudha. Isa kana maal dhaamtaaf himi? Yaadni kun jechuun gochi kun sirriidha ammoo duruma achitti hojjettaanati. Gochi kun walii galaattu gocha dogongoraati. Sababbiinsa bakka amantaan kiyyatti qeeqa bakka ani waa irraa hin baranne irraa naman ani waa irraa hin baranne
gastii baree yookaan mana isaanii taa'ee wajjin taphadhee kufanii akka barbaade ta'uuniyyuu dogongora guddaadha. Takka lammaffaa irratti nuti barachuu yoo feene jalqaba namni amantaan islaamaa tun beekumsa irratti barnoota irrattidha kan isheen irratti hundooftu. Har'a gaafa baratte dubartiin takka boru haadha gaarii taati. Ilmaan isheellee barsiisti. Madrasaan jalqabaa mana keessatti haadhaadha waan ta'eef oolmaa ta'e bareeffattee barnoota yoo baratte qofaadha malee mana jaraa teettee kadeebii ofirraa deebisuu hin dandeenye ka amantaa islaamarraa maqaan seente waa faayidaa hin qabne ka waan goone namni akkasii sun sijjammar kiristaana fakkaatee islaama ka fakkaatu munaafiqa. Ijoollee islaamummaatti dhufte bichaa yoo son taane ijoollumti islaamummaa keessa turanuu beekumsa isaanii malee boodaa isaanii malee bakka hin taane ta'anii gochoota akkanaa ka godhan ima jiru jechuudha. Nan arge yeroo baay'ee yoo namni tokko barachuu barbaade manni ni jira ka kennu. Yoo mana ijoollee kiristaanaa adaba qaba yoo ta'e ustaazonni keenya dhaqanii gaaffii deebii gochuu ni danda'an. Bakkoota akkasii dhaabbachuun hin barbaachisu. Keessattuu yeroo tanatti fayyadamne barnoota barachuun nurratti dirqama. Carraa tana argachuu baachuu dandeenya. Onlaayin akkatti argachuu baachuu dandeenya. Manni barumsaa nutti dhiyoo jiraachuu baachuu danda'a. Kanumaafiyyuu yeroo tanatti fayyadamuun nurratti dirqamadha. Oolmaa keessanis bareechaa akkuma duratti isiniin jedhe hiriyaa isin wajjin ooltanillee bareechaa qabadhaadhaan isin jechuu barbaada. Lammata irratti amantaa islaamaa kana yeroo baay'ee ijoolleen kan namaan madaalanii jiraachuudha. Islaamummaan namaan hin madaalamtu. Yoo ka'ee namni musliimaa tokko ka dubartiin musliimaa yookaan dhiirri islaamaa tokko yookaan isin miidhe yookaan isin arrabse yookaan komantiidhaan waa isin jalatti barreessi ta'e namni sun amantaadhaan hin madaalamu. Osoo musliimni takka kaatee osoo surreen kadeemtu ta'e amantaan islaamaa nama saniin hin madaalamu jechuudha. Kanaafiyyuu amantaalee warroonni namaan madaaltan ni jirtan. Amantaa islaamaan tun namaan hin madaalina. Ati kan laaltee amante rabbidha malee ilma namaatii miti. Kanaaf ilma namaa laaltellee hin kafarini, ilma namaa laaltellee hin dhufiniin isiniin jechuu barbaada jechuudha. Ijoolleen keenya islaamallee yoo dandeettan ijoollee akkanaa jajjabeessaa. Yoo dandeettanii bultillee warroonni wajjin godhattanii nama jabaa taatanii nama san barsiisuu taatanii amantaa isaa irratti nama jabeessu yoo taataniin alatti ijoollee akkasiititti hin hiqinaa. Mikinaatu miitanii biraa deemtan malee nama san hin fayyaddan. Yeroo baay'ee nuti amantaatti yoo namayyuu fiduu baanne sababa keenyaan akka namni tokko amantaa rabuu hin godhina jechuudha. Mikinaatu namoonni takka amantaa islaamaa kana namaan madaaluu danda'a waan ta'eef jechuudha. Ijoolleen shamarranaatis yoo ka dandeettan ta'e amantaa irratti jabeessaa. Yoo namni tokko ka'ee shaadaa qabate keessan galaatu akkaataa salaataa yoo barsiistan ajrii qabaa jechuudha. Sirbuu dhiisaa, rifeensa qullaa deemuu dhiisaa, gandaaf kutaadhaan wal qooduu dhiisatu ijoollee kana yoo jabeessitan ajrii qaba. Kanaafuu bakka nu madaalu ooluu fi waan nu madaalu gochuun nurratti dirqama. Yeroo baay'ee kan asirratti bahee sirbaaf waan fukkataa godhaa oolu keessattuu ijoollee amantaa keessa turanidha. Baay'een isaanii ijoollee islaamummaatti dhufte ijoollee 2-3 yoo argite kan sirbitu. Tuwwan zuumitti lixxeerti, gareetti lixxeerti, isin gatteerti, isinillee keessa of yaadadhaa wallahi dhugaan isinin jedha. Ijoolleen islaamummaatti dhufte baay'een isaanii osoo hin qaraaneen ooltu. Isimmoo biyyatti qaraatanii waan baataniif beekumsi sun bakka nu gaheera nuti qaraaneerra jettaniiti yoo fudhattanii wallahi barnoonni islaamaa isin hin geenye jechuudha. Ganaa namoonni tokkollee wanti nama mudatu keessatti isin sallamtee waan kaleessa nutti dhuftanidha. Ni kan nu arrabsan ijoolleen islaamallee ni jirti. Ni arga namoota baay'ee jechuudha. Garuu moo yoo akkas jettanii saabonni ergamaa Rabbii Muhammad sallallahu alaihi wasallam baay'een isaanii warroota guyyaa keessa islaamummaatti dhufanidha jechuudha. Rabbiin dammoo nama kufrii keessatti guddateef badii sakaleessa Rabbiin dhiise takka hidhee kanarraa jammarudha. Kanaaf amantaa islaamaa amantaa Rabbiin namaaf kenne malee amantaa namni namaaf kenne miti. Amantaa akka qabeenya keessaniitti illee warroonni ilaaltan yoo jiraattan ta'e yaadni kun yaada dogongoraati. Isiniyyuu ganaa waa hedduuti isin hafa jechuudha. Kanumaaf amantaa islaamaa kanarratti jabaadhaa ijoollee akkanaatillee jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada akka waliigalaatiif. Gaariidha. Dubbii bareedduudha. Wallahi dubbii dhama qabdu. Isa xumuraa kanarratti koomentii wayiidhaa kenna yaada kiyya kenna. Kan xumuraa irratti waan isin sallamteedha jedhan keessatti sallamtee wanni jedhamu waan kan argee hin beeku takka. Hin jiru macaa quraana keessa hin jiru hadiisa keessa hin jiru sallamtee wanni jedhamu wanni akkasiidha kun hin jiru. Wanni jiru namni islaamummaa qabate hundi isaaniidha namni islaamummaa kiristaanummaa keessaa gara haa ta'u kufrii kamiin keessa yoo gara islaamummaa dhufe sallamtee hin jedhamu. Mu'allafaa kan jedhamu iyyuu bultii muraasa haga inni umna'aawu haga inni maatii isaa yaadda'u san qofa al-mu'allafat quluubuhum jedhama malee muslima qulqulluudha.
ati engada waggaa digdamaati islaamummaa keessa turte anammoo ati ammoo bar engada islaamummaa qabattee hin jedhamu inni kun sababni isaadha sahaba akkuma isiin dubbatti sahaba nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalam hundi isaanii warra kufrii irraa gara islaamummaa dhufan nama tokko qofa namni islaamummaa keessa dhalate Abdullah ibn Zubayr isaan malee kuwwan hundi isaaniitu warra kufrii irraa gara islaamummaa dhufanii jechuudha warra kufrii irraa gara islaamummaa dhufan kun isaan hin hir'isu ni kun ijoolleen islaamummaatti dhuftanii ijoollee duraan islaamummaa keessatti waggaa 20 waggaa 30 turre maal jedhan jaarsa gurguddaa wanna jedhaa jiru garaagarummaan qabdan isin yeroo duraatiif yeroo umna ooftan san bekka umna aawun kun isinitti haadha gamu malee garaagarummaan qabdan anaa fi ati garaagarummaan qabu rabbi bira subhaanahu wa ta'ala nama waggaa 50 waggaa 60 islaamummaa keessatti dhalatee guddate kanarraa ati dura dursitee jannata seenuun kan kenniman qalbiin kan kee yoo qulqullaa'e islaamummaa keessatti suni hin jirtu dabalataani isin dubbatte akkuma isin jettee namoonni ijoollee dhiiraadhaa haa ta'u ijoollee intalaadhaa haa ta'uti bultii wajjin ijaaratan ijoollee muslimaadhaa yoo qalbii isaanii eeguu hin danda'in isaan bira dhaabbattaniitiin islaamummaa irratti jabeessuu hin danda'in tasuma taatanii ittiin dhiyaatina kun dhaamsa guddaa ittiin dhiyaatina dhiisumatu gaarii itti deemuu irra dhiisumatu gaarii yoo ammoo akka tasaa ufiin danda'a jettan beek wayita danda'uudhaaf deemtu ati abbaallee haadhallee leessallee obbolee hunda ta'a danda'uudha qabda bakka nama hundaadha bu'uudhaaf qabda jechuudha achi boodaanii akkasitti gara islaamummaa kana kee jabeessuudhaaf deemuu danda'uudha qabda dabalataan ijoolleen shamarraniilleen ijoolleen dhiiraalleen ka islaamummaa qabattanii wanni isin ittiin madaaluu qabdan islaamummaa akkuma isin jette amantii mataa keessaniiti malee islaamummaa kana garana kun akkana godhe kun akkana jedhamee kun akkana dalagee jira kun akkas dalagee jira jedhamee wanna godhamu qabu kan jedhudha galatoomi Sumayyaa dhufteetiin kabajaadhaan dhufteetiin haasawwachuu kan keetii fi dabalataanii ibsa bareedaa kana ammas akkaataa keessa dabartee dhuftee nuu qooduu kan keetiif inshaallah dubbiin taasooyitee fi akkasumallee ammoo wanni ati keessa dabartee hundi isaatu borumsa ijoollee islaamummaatti dhufanii fi kan islaamummaatti dhufuudhaaf qophii ta'anillee hunda isaaniitiif borumsanii ta'a jedheeti yaada rabbiin ulsiyaa fuudhu ammas barakaa siif haa godhu nutillee bakamaa siif kadhanna rabbiin irra gassi haa dhaabu islaamummaa kana irra gassi haa dhaabu warra gagu guyyaa qiyaamaatti illee istiqaama argatu rabbiin si haa taasisu nullee haa taasisu si qofaa miti numa hunda warra qarratti gad dhaabbatu rabbiin nu haa taasisu akkasiidha jechuudha inni kun ammoo kan jala kana wanna jaanii maatiidha wal argitee jirti weta biyya galte jedhani suni waan dhuunfaati suni asirratti miti inshaallah so waan dhuunfaati irra caalatti waan namni irraa borumsaa fudhatu qofa irratti xiyyeeffanne malee wanti isii qunname baay'eetu jira wanni nuti illee isii gaafachuu barbaannu jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala si haa gammachiisu ammas siif haa dabalu nama irra dhaabatu rabbiin si haa taasisu saatiin sitti deemee jira amma duraa'u saatii halkaniitiin kottu jenneetuma wanna jenne Sumayyaan haa teessu takka warra jedhaa jiranilleen sirriidhaa miti haqa ofirraa qabdi amma akka duriitii miti isinii galee amma abbaa rafii ka'ii jedhuuni qabdi haganumaa yoyyama gaafanneetiin beekootu haasa'e xiqqoo tana jennee finne rabbiin isiidha alaafisuu galatoomi Sumayyaa. Ya Ustaz, isis galatoma sagantaa shaadaa hin jiredhanii garas taraadha. Isin tura bakka xiqqoo jazaakallahu khairan ya Ustaz keenya isinillee galatoma jazaan keessan jannataan yaa ta'u. Katullu gara kambul islaamummaa ni cala hundarra diinin keenya guutuu hin qabu hir'ina maaltu nu hanqatee walii gadhaamaana hablullahi ilmatiin haada amanamaa kan isa qabatee hin kufu taasuma amantii ganamaa taliila qulqullu heeraf seera isaa eeggataa kan bullu خالقا دبتي موتين أردف سما لم في سما لها ينجتكم كما